Ashaam daawwattoota keenya kabajamoo jaallatamoo nagyaa akkamii har'aas qophii gabaabaa qabannee dhufnee jirra jechuudha. Qophiin keenya kanarraattis baay'ee barattoota keenyaaf baay'ee kan barbaachisu jennee dhufnee jirra jechuudha. Baay'eedha jechuudha kan barbaachisu maaliif yeroo boqonnaa keessanii fa'aa yeroo gannaa akkasuma yeroo simisteera tokko xumurtanii simisteera kaaniif qophooftan assaayimentiin gosa kamtu nuuf kennama akkasuma teestiin jettanii yaadduu dandeessu jechuudha. Kanaaf karaa ittiin argattan har'aas isin argisiisa jechuudha. Akkuma dabaree egaa koorsii PDF barbaadan appii kamirraa akka argattan akkasuma yuunivarsiitii kamii akka barbaadan isin argisiiseen ture. Har'aas websaayitiidhaan isin argisiisa kan irratti appiidhaan isin argisiisa waan ta'eef har'a immoo websaayitiidhaan isin argisiisa jechuudha. Websaayitiidhaan jechuun yuunivarsiitii kam fakkeenyaaf assaayimentii yuunivarsiitii kamii barbaaddu akkasuma koorsii kamirraa barbaaddu kan jedhuun isin argisiisa jechuudha. Na jala deemuudhaan na hordofuu qabdu jechuudha. Amma gama qophii keenyatti haa dabarru. Akkuma jenne egaa jalqaba Chrome seenuu qabna. Google Chrome kana seennaa jechuudha. Erga Google Chrome seennee jechuudha. Asirratti wanta barreessinu jechuudha. Akkuma jalqaba duraan barreessaa turre jechuudha. studio.com kajuu akkuma jalqaba irratti argitan kana tuqnaa jechuudha. Erga kanatti dhufe akkuma jalqaba egaa viidiyoo kana dura waa'ee koorsii irra hojjennetti akkanatti nuuf fida jechuudha. Kanaaf asirratti fakkeenyaaf isin argisiisuudha jechuudha. Assaayimentii fakkeenyaaf assaayimentii global trend jennee haa barreessinu fakkeenyaaf search bakka jedhu kanarratti erga kanatti barreessine jechuudha. Iddoo kana argitu jechuudha. Iddoo yuunivarsiitii jedhu kana jechuudha. Iddoo ani kanatti cuqaasee isinitti maree jiru kana jechuudha. Yuunivarsiitii nuti barbaannu barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii dhuunfaa tokko barreesseen isin argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Admaas yuunivarsiitii jennee barreessina jechuudha. Okay, gaafno akkasumatti jala kanarratti nuuf fide jechuudha. Kunooti assignments jedhee nuuf fide jechuudha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Kunooti akkuma asirratti mul'atu kana jechuudha. Kunoo isa asitti maree kana jechuudha. Assignment for course global trend akkasuma Admaas University ta'uu isaa nu argisiisa jechuudha. Mee cuqaasni haa iseennu jechuudha. Isa kana assignmentii qofa osoo hin ta'in wantoota garaagaraa hedduu jira jechuudha. Yeroo as cuqaasnu jechuudha. Sarchi godhaa jira jechuudha. Mee sarchi godhee haa nu fidu. Erga kanatti nu fide jechuudha. Wanta gaaffii kanarratti free trial jennaan jechuudha. Amma yeroo nutti dhufe jechuudha wanti kun irraa deebinaa jechuudha. Kanaaf assaayimentiin amma arguudhaaf deemnu isa asii gaditti arginu kana jechuudha. Galmee akka galmoofnuuf nu gaafachaa jira jechuudha. Maaliif imeeliidhaan yeroo galmoon irra baay'ee bareedaadha. Maaliif nu hin gaafatu akka feenetti seennee bahuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu imeela itti guutaa jechaa jira jechuudha. Kanaaf ani imeela booda yoo itti guutan gaariidha. Yeroon dafnee isin argisiisuudhaaf jechuudha. Amma kunooti akkuma argitan kanatti jechuudha. Gaaffiin isa asirratti arginu kana jechuudha. Assignments for course global trend jee asirratti nuuf fida jechuudha. Gaaffii tokkoffaa kan laaltan taate explain the similarity and difference between difference of nationalism nation and nation state jee. Akkasuma qorashanaffaa kan laaltan taate explain the influence of globalization and regionalization state sovereignty. Inni kun by the way wanti isinitti dhaamu
assignment advanced university kan jedhu kanarratti isa qofa miti university garagaraa hedduu lectureonni hedduu ofii isaaniitiif approve godhuudhaaf baay'ee itti rakkatu jechuudha maaliif online irraa kan argatan qofa approve godhanii isin argisiisu individual or group godhaa isin jedhu jechuudha kanaaf assignment kana yeroo gannaa haa ta'u yeroo boqonnaa keessanii amma fakkeenyaaf semesteerii tokko fixanii semesteera lammaffaadhaaf yeroo deemuudhaaf deemtan assignment kamiin nu kennama jettanii ilaaluu qabdan jechuudha karaa kamiin akka kennamu maaliif yoo advanced university taatan jechuudha akkasuma universities kan feetan ammallee akkasumatti barreessanii keessatti argachuu dandeessu jechuudha haala kanaan assignment argattanii jechuudha inni bira assignment biraatiin isin argisiisa jechuudha assignment naan isin argisiisu ammas kan university dhuunfaa osoo hin ta'in amma university tokko keessaa fudhanneeti barreessinaa jira fakkeenyaaf Addis Ababa University fudhannee jirra jechuudha kanaaf Addis Ababa University keessaa maal laalannu assignments for financial jennume financial management one akkasumatu jira jechuudha kanaaf waan goone search goona jechuudha kunooti gaa search godhe nu fidaa jira jechuudha kun akkuma argitan gaa asirratti financial management assignment lammaffaate jechuudha financial management Addis Ababa University ta'uu isaati jechuudha inni kun page meeqa qaba jechuudha asumarratti bar detail isiniif ibsaa jechuudha asirratti ilaal page 5 qaba khabara 2021 assignment kun jechuudha akkasuma wantoota hedduu nuuf himaa jira jechuudha akkasuma university maali ta'uu isaati Addis Ababa ta'uu isaati jechuudha mee search haasennu wantoota keessa jiranis akkasumatti keessatti detail ilaallaa jechuudha search nuuf godhaa jira obsu qabna jechuudha ammasitti kunooti gaa akkuma argantan assignmentiin financial management jennee finne kuno kana laal amma Addis Ababa University irratti maal godhe lecturing jechuudha assignment individually godhe jechuudha individually akka hojjetan jechuudha kuno akkuma argitan assignmentiin isa armaan gadii kana jechuudha laal haga kanatti hagabateen tolfamu hagabateen hojjetamuuf akkasuma hedduu qaba gaafii hedduu jechuudha akkasuma namni isa kana submit godhe jechuudha yookaan kan approve godhe maqaa isaati waliin isiniif kaa'e jechuudha masarat milarg jedhamte jechuudha PhD isin tunis warra baaserraa jechuudha akkasuma guyyaan galuus akkana jee asirratti argisiisaa jechuudha laal wantoota argitan kana hunda require wantoota hedduu isin argisiisa jechuudha kanaafu assignment garagaraa argachuudhaafis isuma as keessa seentanii ilaalachuu dandeessu jechuudha haala kanaan wantoota garagaraa hedduu argachuu dandeessu jechuudha assignment qofa osoo hin ta'in wantoota hedduudha jechuudha fakkeenyaaf assignment akkanatti university kanarraa ilaallee jirra jechuudha university biraatirraa ilaaluu dandeessu jechuudha maaliif ani fakkeenyaan isin argisiisaa jira jechuudha mee ammas fakkeenya biraa isin argisiisu maaliif detail akka hubattaniif jechuudha fakkeenyaaf research fakkeenyaaf barnoota kanarratti baay'ee research method of accounting and the finance isa kanarratti wanta nu fidu laallaa jechuudha fakkeenyaaf maaliif ammas Addis Ababa University keessa jirra jechuudha waa'ee isaatirraa akka detailii nuuf argisiisu barbaanneeti kunooti akkuma argitan Addis Ababa University ta'uu isaa ilaaluu qabna jechuudha maaliif yookaan university biyyoota biraa ta'uu danda'a jechuudha university biyyoota biraattis hordofuus mirga qabdu jechuudha laaluudhaas laal fakkeenyaaf ani Addis Ababa University qofaan jeemi Addis Ababa University toppii gubbaarratti nuuf fida jechuudha garuu asirratti ilaal Walloo University jechaati nuuf fida jechuudha yeroo takka biyya keenya biraatti seenuu danda'a jechuudha mee ani immoo kana isin argisiisu research method kana haa tuqnu jechuudha mandatory assignment khajoo kana tuqamna jechuudha maaliif mandatory jechuun waa'ee assignment irratti waa'ee quiz yaa ta'u wantoota kana irratti practical jechuun immoo wanta practically irratti bahame jechuudha akka tutorial jechuun immoo akkasuma ni beektaw wanta irraa tutorial godhu deemnu jechuudha akkasuma hedduutu jira lecture note jira jechuudha akkasumas kanaaf mee kana haa cuqaasnu jechuudha yeroo takka
sarchi godhaa jira jechuudha. Obsu qabna. Sarchi nuuf fidaa jira jechuudha. Akkuma argitan kun hojii asirratti waa'ee riisarchii irratti diteeyilii nuuf baasaa jechuudha. Kunuuti dilla tokko hedduu jira jechuudha. As jalatti xallaaltan taate asirrattis dabalataan isiniif kaa'aa jechuudha. Barnoota risk management and insurance barbaaddanis keessattuu jechuudha. Kan irratti xiyyeeffatu jechuudha. Maali yuunivarsiitiin kun entrepreneurship akkasuma strategic management structural analysis anima wanti isin garsiisaa jiru departmentii accounting and finance qofa miti. Departmentii fetan ta'a irratti barreessuu qabdu. Ani fakkeenyaan godhaa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf research method kanarratti haa ilaallu je'eetiin fakkeenyaaf fidee malee isin hedduu as baafachuu dandeessu jechuudha. Akkuma arginu kunooti researchiin nuuf baasee jira jechuudha kunooti. Isa kanneen kana keessa nuti maal ilaaluu qabna jechuudha. Assignment ilaaluu qabna jechuudha. Assignment kajoo kana jechuudha. Assignment kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna jechuudha. Mandatory yeroo jiru achi keessa seentanii ilaaluu qabdu jechuudha. Kunooti Kotabee Metropolitan University jaa kunooti akkanatti nuuf fidaa jechuudha. Nootii nuuf baasee jiru nootii seenne mandatory hin cuqaasne natti fakkaate nootiidhaan cuqaasne jechuudha. Kitaabban garagaraa hedduu baafachuu dandeessu jechuudha as keessatti. Okay, mee wanta biraatiin sin argisiisa jechuudha. Iccitiin websaayitiin kun deemuun jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti haa barreessinu. Fakkeenyaaf gosa barnootaa tokko haa fudhannu jechuudha. Fakkeenyaaf global jennu global trend barreessina jechuudha. Maaliif barsiisaa kam akka ta'e PDF kan koorsiin kun jechuudha. Kan barsiisaa kamii akka ta'e lecture kamii akka ta'e kan ittiin adda baafannudha jechuudha. Inni global trend kan isin argisiisuudhaaf jechuudha. Fakkeenya waliin haa ilaallu. Barsiisaan isa kamii maqaa isaatii waliin nu argisiisa jechuudha. Kunooti fakkeenya basirratti short notiidha moo lecture notiidha kan nama barsiisaa maqaa isaa barbaannu. Fakkeenyaaf short notii kana ilaallume new jedha inni nu Abrahaam 22 jechuudha. Maaliif waggaa haariyaati waggaa kanaaf jechuudha. University admaasiidhaaf kan qopheessan jechuudha. Global trendy barsiisaa isa eenyu jedhamu halaallu tahaa jechuudha. Global trendy kunooti asirratti by Sewaaganyaw Daanyee jedhus asirratti argitanii jechuudha. Detail information is asirraa cuqaastanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Isa biraati isaa isin argisiisu jechuudha. Gosa barnootaa kan biroo jechuudha. Fakkeenyaaf gosa barnootaa tokko fudhadhee haa isin argisiisu. Iddoo search godhu kanarratti immas search barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf maal haa jedhume macroeconomics haa jedhu. Macroeconomics search goona jechuudha. Erga search goone kunooti akkanatti nuuf fidaa jechuudha. Kan University Addis Ababa jedhu akkasuma kan Jimmaa jedhu nuuf fideera jechuudha. Fakkeenyaaf University Haariyaa haa ilaallu. Jimmaa University haa jedhu kana cuqaasna jechuudha. Dabra Maarqos kan jedhus ni jira. Isa hedduu Bahir Daar kan jedhu jira. Addis Ababa kan jedhu jira. Jimmaa kan jedhu fakkeenyaaf ji'oogiraafii faatu jira jechuudha. Mee ji'oogiraafii kana ilaallu mee. Ji'oogiraafii Jimmaa University jedhee nuuf fideera jechuudha. Amma kunooti lecture nootiin akkanatti jira. Akkasuma mandatory assignments asirratti nuuf fidee jira jechuudha. Assignment mee haa ilaallu jalqaba. Assignment kanarraani viidiyoon har'a qopheeffadhu assignment waan ta'eef assignment isin argisiisa eenyu ka qopheesses kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Macroeconomics kunooti daagim xibabuu jaa jechuudha. Assignment Jimmaa University irraa kan qopheesse jechuudha. Kunooti haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Kan biraatis isin argisiisuudhaaf jechuudha. Yeroon
natti xiqqaateera jechuudha. Haala kanaan assignment keessanis laallachuu dandeessu jechuudha. Global trend kana faa kanooti keessattuu barsiisaa jechuudha. Suuraa isaatii waliin kan argisiisee ture jechuudha. Isin argisiisa kanooti akkuma argitan barsiisaa suuraa isaa isa kana jechuudha. Kanooti isa kana jechuudha kan Addis Ababa University jedhee nuuf fidee jira jechuudha. Asirratti barsiisaa suuraa isaa isa kana jechuudha. Inni maqaa isaa ilaaluu yoo barbaaddanis kanooti namoota lamaan qopheessee jechuudha. Innis Seifuu Haayiluu enda Mogas Damisee jedhee qopheessee jira jechuudha. Bara 2019 irratti jechuudha. Haala kanaan barsiisota garii suuraa waliin isin argisiisa akkasuma maqaa waliin isin argisiisa jechuudha. Haala kanaanis information moduula haa ta'u assignment haa ta'u PDF short note haala kanaan studoku.com irraa argachuu dandeessu jechuudha. Studoku.com appii isaatis yoo kan argachuu feetan haarettiin isin argisiisa jechuudha. Play Store seenuudhaan Play Store kana seentanii jechuudha. Appii maqaa isaa barreessinaaf jechuudha. Asirratti search bakka jedhu kanarratti barreessinaa jechuudha. Isaa kana haqnee jechuudha. Studoku app jennee tuqaasnaa jechuudha. Yeroo tuqaasnu honooti gaa search godhee nuuf fidaayira. Logoon isaa akkuma argitan kun isa kana install godhachuu dandeessu jechuudha. Wanti irraa hafe tokko hin jiru jechuudha. Space wantoota hedduu irraa argachuu dandeessu jechuudha. Jeen abdadhaa jechuudha. Appii kanarra jechuudha. Akkuma argitanitti exam illee argachuu dandeessan jedhee asirratti nuuf kaa'e jechuudha. Exam illee akkasuma lecture note illee argachuu dandeessan jedhee namaaf kaa'e jechuudha. Kanaaf gaa asirratti gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti na barreessaa akkasumas YouTube keenya subscribe like share godhaan hawaasa keessanii waliin gahaa jechuudha. Haala kanaan fayyadamaan isin jechuu barbaada. Narraaf asirratti qopheeffadhee wanni dhiyeeffadhee kanuma fakkaata. Qophiin kun yoo kana isin tolle like share godhaan nu jajjabeessaa nagayaatti walaa isin jechuu barbaada.